Yaadannoon murna bilchiginnaa yeroo muraasa keessatti dhadhaa ibidda buute ta'uun ilmaan Oromoo dirqamaa fi goyyomsaan qabanii adda waraanaatti guuraa turan yeroo gabaabduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessine mooraatti galtanii teessu jechuun sossobaa turanis ilmaan Oromoo kunniin soba isaanii irratti baruun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu cimsanii itti fufanii jiru. Adoolessa 23/2024 lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Osoleerraa miseensonni murna bilchiginnaa tajaajilaa turan sadii hawwee fi hidhannoo waraanaa jedhame hundumaa waliin gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Loltoonni sadeen kunniin akaamaa 3 boombii harkaa 4 rasaasa akaamaa 530 fi hidhannoo waraanaa waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo bakkicha keessa socho'utti harkaa kennatanii jiru. Akka loltoonni kunniin jedhanittis mooraa sirnichaa keessa waraanni wal gurmeessee badaa jiraachuu himuun sababni baduu isaanis ji'a 2 gidduutti waraana bilisummaa Oromoo balleessine mooraatti galtanii boqottu jechuun soba isaanii nutti himaa turan jechuun hojii bilchiginnaa komatu. Sababni sirnicha ganuun keenya inni ijoon miidhama hawaasa keenya irratti adeemaa jiruu fi walqoodiinsa sanyummaa mooricha keessatti uumamee jiruu fi waraanni walii isaa walajjeesaa oola jechuun taatee mooricha keessa jirus himan. Dhumarrattis mooraa sirnichaa keessaa ba'anii nagaan waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uu isaaniitti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo lola isiniin ilaallanneen lubbuu keessan dhabaa jirtanii fi ummata keessan ajaja isinitti kennameen miidhaa jirtan boruu itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa waan hin baaneef yeroon gara qabsoo haqaatti dabalamaas jedhaniiru. Godin Walloo Artuun Fursee keessan nyaata raayyatti Simpaaritti jechuun hawaasoo saamanii magaal Fursee keessatti ammoo hidhaan jiraatota irratti hammaate jiraachuun ifoomu. Jaala Caaluu Roobaa dabalata qaba. Caasaaleen bilchiginnaa sadarkaa olii haga gadiitti ijaaramanii jiran maqaalee adda addaa moggaafatanii uummata maallaqa humnaa olii gaafachuun akka uummanni hiyyummaaf saaxilamee of jibbuu fi qe'ee irraa godaanu gochaa jiraachuun taateen isaan guyya guyyaan hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiran ni mul'isa. Akkaatuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti lukkeeleen bilchiginnaa adoolessa 2024 irraa eegaluun waltajjii magaalaa Caffaa Roobiitii fi Qisiicoo akkasumas bakkoota garagaraatti hawaasa dirqiin baasuun geggeessaa turaniin raayyaan ittisa biyyaa fi milishoonni isiniif halkanii fi guyyaa dhaabbatan beela'uuf jiru. Kanaaf uummanni cufti bakka jiru waan qabu walitti buusee ganda tokko irraa qarshii 70,000 akka dhiyeessatan jechuun ajaja dirqamaa dabarsanii deemuu jiraattonni himan. Akka jiraatan magaalaa Qiciicoo ONM dubbise tokko himetti gandi Wadaddar qarshii 70,000, gandi Golboo Arbaa ammoo qarshii 60,000 akkasumas gandoonni aanicha jalatti argamu cufti torbee tokko keessatti qarshii jedhame walitti qabuun akka dhiyeessatan kan hin qabnu jedhe ammoo ni hidhamaa fi qe'ee isaa gadhiisa jechuun akeekkachiisanii deemuu kan dubbate namni kun uummanni isaan qarshii 70,000 gaafachaa jiran kun qarshii 700 kaffaluu kan hin dandeenyee fi kan waraanuma gabroonfataa PP kanaan manneen irratti gubateedha jedha. Yeroon kun qonnaan bulaaf yeroo oomishaati malee kan maallaqni akka waan itti kennaniitti gaafatamu miti kan jedhe namni kun bilchiginnaan ofii isaaf baay'ina waraanaatti amanuun waan nyaachisu dhabee uummata nagaatti rooressa jechuun dabaluun addeesseera. Oduu hidhaatiin ammoo godinichuma magaalaa Fursee keessaa adoolessa 2024 hidhattoonni sirnichaa deeggartoota wabooti jechuun nama maqaan isaa Umar Muhammad Biloo jedhamuu fi tokko kan maqaan Nungeenya reebicha cimaa ta'e erga irratti raawwataniin booda magaalaa Furseetti hidhanii jiru jechuun ONM'tti himaniiru. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedongooroo Finxaalii Jamaara Faannootiin jiraattonni nagaan shan ajjeefamuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Akkaataa nuti isiniif dhiyeessine. Aangaa'onni bilchiginnaa hojii sirna bittoota hordofuun lammiilee addaan baasuun jeequmsaaf walitti bu'iinsa gidduu tuumanii olaantummaa saba Amaaraa mul'isuuf ilmaan Oromoof ilaalchi gaarii akka hin qabne saba Oromoo irratti gochoota raawwachaa jiraniin ifoomsaa jiru. Bifuma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Finxaaliyyiin Amaara Faannoo sirna bilchiginnaan tumsamuun ajjeecha hawaasa irraa waggoottan afran darbanii namoota kurnootaan ajjeesuun 100,000 qe'ee irra buqqisaa kan jiran yoo ta'u adoolessa 23/2024 aanaa Beedongooroo Gandlaagee iddoo adda addaa jedhamutti namoonni 5 halkan toorsaa turbaan mana baafamuun Finxaalii Jamaara kanaan ajjeefamuu dubbatu. Namoonni ajjeefaman kunneen barsiisa maqaan isa Taakkilee Guraash jedhamu dabalatee namoonni 4 kan maqaan Nungeen yoo ta'u aartokii irratti ammoo addatti gochi gara jabummaa bibsuu kanneessaan raawwachuun akka ajjeesanitti ifu. Bilchiginnaan bu'aa siyaasa isaaf jecha maqaa saba Amaaraa eegni jedhuun lammiilee addaan qoqqoodee duula waraana kallattii adda addaan uummata irra labsuun Oromoon sabboonummaan akka hin jiraanneef qindoominaan hojjechaa akka jiranis itti dabaluun irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bulchiinsa magaalaa Shaggar Sitii kutaalee adda addaa
barattoonni qarshii kuma tokko kaffalanii kaardii fudhatan dirqamsiifamaa jiraachuun beekama. Jaalqinna sabaa dabalata qaba. Biltsiginnaan saba tokko irratti falaasama dhuunfaa isaa tolfachuun hawaasa giddugaleessa godhatee hojjechuu kan hin barbaanne bulchiinsa aangoo isaanii akkaataa isaaniif tolutti miidhagsanii bulchuuf malee xiyyeeffannoo hawaasaa dhabuun dhaabbilee barnootaa keessa seenuun rakkoo uumaa jiru. Akka barattoonni bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitii kutaa Burraayyuu iddoo addaa mana barumsa noonnoo sadarkaa tokkoffaa irraa ONM dubbise himanitti barattoonni xumura barnootaa waggaatti qarshii 1,000 tokkoon barattoota kaffaluun kaardii akka fudhatan dirqamsiifamuu himan. Namoonni hedduun maallaqa kaffalan dhabuu irraan kan ka'es hanga har'aatti kaardii kan hin fudhanne ta'uu himuun waggaa keessatti marsaa adda addaaf maallaqa deeggarsa milishootaa buusaa gonofaa fi kanneen biroo jechuun saamaa akka turanis dubbatu. Galmee bara barnootaa 2024-25 barattoonni kaardii waan hin fudhanneef maal akka godhan wallaaluun hojii humnaa ganna kanaatti bobba'anii akka jiranis barattoonni ONM dubbise dabaluun himaniiru. Saamichi jiraatota irra jabaachuun himama. Jaalir Burugaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Amala gabroonfataa PP keessatti yaadni isaan sabaaf qaban mootummaa uummataa ijaaruu osoo hin taane yaadni ilaalchii fi ejjennoon isaanii hawaasa dhabama godhanii gada aangoo isaanii dheereffachuuf yoo ta'u akka kanaanis bulchiinsi koloneel Abiy Ahmed saamicha namoota godaansisuu hidhuu fi ajjeesuu xiyyeeffachuun rakkoo jabaa geggeessaa jira. Bifuma kanaanis godina lixa Harargee aanaa shanan dhuugoo raddoota akka Barakaa fi kanneen biroo keessatti saamichi maqaa waltajjii raaftan jedhuun namoota irraa qarshii 200 hanga 500 guuruu hammaachuun hawaasa gidiraa argaa jiraachuun dubbatu. Adda durummaan namni gochoota hamminaa gochisiisaa jiru maqaan isaa Abdurrazaaq Yusuufii fi bulchaa dhimma nageenyaa kan ta'e Misbahi Umar kan jedhaman akka ta'e jiraattonni ONM himaniiru. Biltsiginnaan wantoota ittiin uummata Oromoo dararuun ni danda'ama jedhanii yaadan hundaa gochuun guddinaa fi badhaadhina akkasumas boqonnaa sabichaatti ba'aa ulfaataa ta'anii jireenya hawaasichaatti yaaddoo jabaa uumanii akka jiranis jiraattonni onichaa ONM'if ibsaniiru. Magaala Soosaa keessaa caasaan biltsiginnaa sabboontota ilmaan Oromoo adamsanii dhaaguruu cimsanii tuufan jaaliiraan gameessa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Loltoonni impaara Itoophiyaa tiksan badii tokko malee ilmaan Oromoo adamsanii hidhuu, saamuu, dararuu, mana irratti gubuu fi ajjeesuu hojii iddilee isaanii godhatanii kan jiran yommuu ta'u Oromiyaan alattillee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabdu jedhuun yakkanii hidhaatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan loltoonni kun ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa jiraatan maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota hedduu yakkanii hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu torban darbe keessa isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Adoolessa 2024 badii tokko malee Oromummaa isaanii yakkuun namoota maqaan isaanii Tafarii Kabbadaa fi Siraaj Jamaal jedhaman qabanii hidhuudhaan dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu fi ammas magaalicha keessatti ilmaan Oromoo adamsanii hidhaatti guuruun akkuma itti fufetti jiraachuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Gujii Baana Gooroo Doolaa keessa meeshaan sirnicha tokko waraana bilisummaa Oromoo tarkennate jaalmoo isa baa waan qindeeffate qaba. Meeshaa of harkaa qabutti fayyadamuun murni bilxiginnaa qonnaan bultoota hojii isaanii malee dhukaasa irraa quba hin qabnee fi abbootii maatii ta'an teessuma isaanii qofaaf yaaduun namoota hedduu leenjii 7 qofa hin guunne leenjisuun meeshaa itti hidhanii fedha isaanii malee leenjisuun bobbaasaa jiru. Haaluma kanaan adoolessa 23 bara 2024 godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa mooraa Adaadii irraa milishaan sirnichaa tokko akaamaa tokko hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jira. Akka milishaan sirnichaa kun jedhettis calqabuma irraayyuu maatii isaa irraa dirqamaan akka qabame himuun gara jabeenyi loltoonni kunneen hawaasa nagaa irratti raawwatan akka isa aarsee fi filannoon ko uummata kiyya miidhuu irra uummata koof dhaabbachuudha jechuun akka waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu filate ibseera. Dhuma irrattis simannaa waraana bilisummaa Oromoon taasifameefitti gammaduun milishoota sabaan Oromoo ta'anii dirqama gubbaa irraa isaanitti kennameen hawaasa isaanii miidhaniif yeroon kun yeroo itti uummata ofii miidhan osoo hin taane uummata ofiif gaaddisa ta'an waan ta'eef saba keessan tajaajilaa jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Daandiin guddichi Finfinnee ka'ee godin Booran baa magaalaa Nageellee Boorana seen godin Gujii baa magaalaa
doolaa piippiin cufamuun himame. Jaalur gufa diina bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Murni maafiyaan Abiyyi Ahmediin durfamu daandii guddicha magaalaa Finfinnee irraa ka'ee Nageellee Booranaa seenu sababa duula sakattaa qabna jedhuun bultii 15f daandiin kun cufameera jedhuun magaalaa Adoolaa irraa gara magaalaa Nageelleetti sochiin tajaajila hawaasummaa kamiyyuu akka dhaabbatu taasisaniiru. Uggura kanaanis konkolaataan kamiyyuu har'a Adoolee 24 barkub 224 irraa kaasee hanga bultii 15tiif akka hin sochoone gochuun daandii tajaajila hawaasummaa irratti uggura abbaa irrummaa isaa labsee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Gujii Baatii fi godina Booranaa Bahaa keessatti daandiiwwan geejjibaa xixiqqaan tajaajila hawaasummaa aanaalee irraa gara gandootaatti geessan kamiyyuu ji'a 2f tajaajila hawaasummaa akka addaan kutan godhaniiru. Murni bilchiginnaa qaala'insa jireenya hamaan ummata kana akka mudatuu fi hawaasni akka walitti deemee hin tajaajilamne gochuun ummati kun beelaa fi dhibee garagaraatiif saaxilame akka badu taasisuun gochaa hamaa kana dalagaa jira jechuun jiraattotni himan. Aanaalee jedhaman kana keessaa 4 kan uggurri irratti labsame gandoota isaa waliin aanaa Waadaraa gandoota 19, aanaa Gooroo Doolaa gandoota 21, aanaa Liiban gandoota 19 olii fi aanaa Gumii Eldalloo gandoota 16 ol kan of keessaa qaban hunda irratti tajaajila hawaasaa gama geejjibaatiin akka addaan citu taasisanii jiraachuu maddeenii fi jiraattotni bakkichaa ONM'tti himaniiru.